Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam kabajamtoota fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo akkam nagaa jirtu nageenyi kiyya kan kabajaa kan jaalalaa bakka jirtanitti isin haga qabu isin jira. Oromoo kiyya adda waasin tokko isin kadhachuu dhufee pilees rabbeedhaati nan didina. Haasaa isinitti hin dheeressu gabaabumatti isiniif ibsa. Wanti isin kadhachuu dhufe hadda YouTube chaanaalii mataa kiyyaa kireet godhadhee waan hin jiruuf pilees Oromoo kiyya deemaatii subscribe na godhame pilees. Waa kaffaltii way isin gaafatu wama daqiiqaa tokko keessatti gootanii biraa baatanudha. Maaliif walaa gargaaru fedhiisa rabbiidhaati. Kanaafuu haasaa isinitti hin dheeressu isinitti hin baay'isu battalumatti amma karaa YouTube keenya ni seenna jechuudha. YouTube keenya keessa seenne erga haala kanaan YouTube keessan keessa dhuftan nada show jettanii haala kanaan yoo saayitii gootanii kan isiniif dhufu kun YouTube chaanaalii mataa kiyyaa jechuudha. Kun YouTube chaanaal kiyyaa mallattoo profaayilii gubbaa kiyya gadi tuttanii yeroo profaayilii kiyya gadi tuttan haala kanaan isiniifidha. Haala kanaan subscribe gootanii jechuudha. Kunoo bakka diimtuu kana inni tuttanii amma subscribe ta'ee jira. Mallattoo nama tuffiftu kana inni tuttanii jechuudha. Haala isii jettu kana isii gubbaa kanarra inni keettanii jechuudha. Kanaafuu wal haa guddifnu wal haa guddisuu haa barru Oromoo kiyya please deemaatii subscribe na godhaa maaloo kaffaltii isin gaafatu waan ta'eef subscribe na gochuun irraanfannaa akkasii nagaan naaf jiraadhaa tika rabbii keessa naaf jiraadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.